Sittime yani dhugaadha natti himtee jirta garuu jechuun ka sittime dhageesse irra deebi'ee sittimaan ture kanaan dura sittimeera amma takkan irra deebi'ee sittimuu barbaadda lammaffaa bilbila koo irratti akkam bilbila dhagaa jirtan kana maaliif nu hubatte jechuudha hin bilbiliin mirga kooti sirraan sirraan qabu garuu ati kanaaf lammaffaa bilbila koo irratti akkam bilbila dhageesse maaliif amma cufachuu dandeessa bilbilli kee diimaan qabu moo Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni chaanaalaa YouTube akkam jirtu nagaa keessanii nagaan waaqayyo iddoo jirtan isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaadha ana bulettiin keessan nagaa kooti waaqayyoof haa galatu biyya keessas biyya alaas warra jirtan iddoo garaagaraa teessanii kan hordofaa jirtan nagaan waaqayyo iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu isin jecha egaa namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatanii subscribe gochuun gara maatii keenyatti dabalama warreen immoo duraan maamila koo turtan immoo yoo guddaa galatoomaa ulfaadha ammallee like share gochuu hin dagatinaa isin jechuu barbaada egaa arra video kan biraatiin video haaraa ta'een isin dhufeetan jira video sas maalidha jechuu dandeessu egaa viidiyochi maal akka ta'e gaaffii deebiidha gaaffii deebii kana immoo eenyu waliin isa jedhuufi kan waliin ilaalu ta'a haga dhumaatti nu hordofaa isin jechuu barbaada viidiyocha immoo yoo jaalattanii like share gochuu hin dagatinaadha tole kaaleencu namni sin beekne jira natti fakkaatu mee ati gara aartii kanatti akkamitti dhufuu dandeesse aartii kanan jalqabe yeroon isaa bubbuleera bara 2007 waan akkanaani ta'a xiqqoon jalqabe yeroo sana diraamota gaggabaabaa hojjechuu diraamota Oromiyaa televiizyinii irratti darbaa turan kan akka safuu dhamdhama kan jedhamu isa hojjechaan ture gara aartiitti akka carraa ta'e aartiin keessuma kiyya waan jiruuf waanan jaaladhuuf kanumaaf jedhee tanan gara aartiitti seenee tole egaa yaada kee haala kanaan nuuf ibsu keetii fi hedduu galatoomii ulfaadhu sin jedha ammallee gaaffiin koo akkuma itti fufetti jira nu hordofaa isin jechuu barbaada tole gaaffiin kiyya sadaffaa jireenya kee keessatti wanta dhabuu hin feene sadinaaf himiyedha jireenya kiyya keessatti wanta dhabuu hin barbaanne yeroo kamiyyuu isa tokkoffaa fayyaa dhabuu hin barbaadu inni lammaffaa jaalala dhabuu hin barbaadu isa sadaffaa barnoota dhabuu hin barbaadu gaaffii kiyya sadaffaa kanaanan deebisa gaaffiin kiyya arfaffaan immoo weellisaan ati addunyaa kanarraa jaalattu eenyudha weellisaan ani addunyaa kanarraa jaaladhu baay'ee eenyumaa olitti kanan jaaladhu rabbi lubbuu isaa nuuf haa maaru jecha artisti Hacaaluu Hundeessaa nama kana maaliifin jaaladha maaliifan kabaja maaliifan iddoo guddaa kennaafi nama cimaa artistii qofaa miti Hacaaluun nama jabaa waan ta'eef nama beekaa waan ta'eef nama xiinxalu waan ta'eef aartiin weellisuu qofa miti aartii waa hundi isarra jira jedhee waan yaaduuf nama jabaa isanii ajaa'ibsiifadha. Dhugaa keetii Hacaaluun aartistii qofa miti lubbuu isaa waaqayyo nuuf haa maaru. Kanaffaan kana dura maal hojjettee beektaa? Kara fuulduraatti immoo maal hojjechuudhaaf fedha qabdaa? Kara aartiidhaan yoo ilaalle kana duraan sirboota isteejiidhaaf ta'an sirboota xiqqaa sirboota tokko akkasuma immoo sirban baay'ee jaaladhu sirba Abbitoo Kabbadee yaa baay'itu kan jedhu ummata biraan ga'een jira. Yaa baay'itu baay'ee yaa baay'ee seeyoo yaa baay'ee seeyoo otuna la shaggeessi yaadee kara fuulduraatti maal hojjechuu barbaadda kan jedhuuf kara fuulduraatti muudannoon qaba muudannoon sini xiqqoo dheerachuu danda'a guyyaa tokko akka carraa ta'e bakka hojiitii ba'e ariifadhe baay'ee waan ariifadheef sa'aan 12 ta'ee jira
akka carraa ta'ee soomatu jira. Sooma musliimaatu jira. Sooma sana keessa akka carraa ta'ee shaaworii galuuf fiigaan jira. Shaaworii humnumaan otumaan kadhadhu soomni natti gahee jira maaloo naan jette haati mana sana. Maaloo daqiiqaa baay'een turu har'uma akkuma ta'etti na godhu jedhee tanan kadhadheetumaan gale. Ergan galee booda isheen baay'ee waan jarjaraa turteef shaaworii na galchitee sooma ishiitiif ariifattee isheen shaaworii ergan galee booda ani shaaworii dhiqachaan jira isheen akka yaadutti gaa akka ganama sanatti himtetti baay'ee waan ariifattee baay'ee waan jarjarteef waan na galchite itti fakkaanne ishee shaaworii ergan galee isheen balbala ishii qoqqollofattee cuccufattee baay'ee waan ariifatteef isheen deemte nagatte. Ani kee shaaworii koo qulqulleeffadheen qaama kiyya dhiqadheen wayyaa kee cuuccuu kiyya jijjiirradhe yeroon balbala banadhee bahu balballi qulfiidha. Balbala asiin na rukutaa balballi cufaadha. Asiin na rukutaa qulfiidha. Balbala nan dhiibee wanti banamu hin jiru. Asan dhiibee wanti banamu hin jiru. Xiqquma taa'een itti yaade. Duubaan natti cuftee deemte hin deebiti jedhee inuman eega. Maatiin akka carraa ta'ee manaatii natti bilbiluu mucaan maal ta'ee jedhu ani kaasuudhaaf maal jedheen kaasa. Shaaworii irratti natti cufanii akkamittiin an kaasa. Hin dhuftin jedhaa utuman akkana jedhu. Sa'a 12 kanan seene gara sa'a 5 ta'e halkan keessa. Waan hin godhu dhabe waan ta'eef uffata koo jijjiirradhe sana uffata qabadheen jira huccuu qabadheen jira isa uffadhee tanan bilbila kiyya switch off godheen xiggi tokko qabadhee tanan balbala jala galee tanan taa'e. Achi akkasittiin mudannoo kana achuman bulee halkan guutuu achi bulee tanan achi taa'aa bulee tanan shaaworiin akkasittiin irratti cufame kunanaa fi mudannoo yoomiyyuu hin daganne yoomiyyuu hin irraanfanne waan irraanfatamuu hin dandeenye jedhas. Mudannoon cimaa isa kana dhahee yaada. Dhugumatti mudannoo addaati. Egaa sirboota bara 2021 as ba'an keessa kan baay'ee sitti tole kan baay'ee jaalattu sagaleedhaan nu jedhii nu ilmi namaa daggalaa turee buleet dabalaa ilmi namaa maaloo daggalaa turee bulee yeroo meeqaaf meeqa irra deddeebi'ee sitti mee akkamittiin akkas gochuu dandeessa? Sitti mee dhageesse irra deebi'ee sitti maan ture kanaan dura sitti meera ammas akkan irra deebi'ee sitti mu barbaadda? Lammaffaa bilbila koo irratti akkam bilbila sitti mee waan hundaafuu qansanii hin bilbiliin mirga koo sirraan kaasu lammaffaa bilbila koo irratti akkam bilbila dhageesse amma cufachuu dandeessa bilbilli kee diimaan qabu moo kan koo qaba siifan cufa lammaffaa sitti mee jira irra darbesii bilbiluu koof dhiifamu. Egaa gaaffii deebiin keenya isa kana fakkaata ni jaalattu jedhee abdii nan qaba. Bakka dogoggorreef immoo bakka wanta hin barbaachisne dubbannetti dhiifama nu godhaa bira nu darbaasni jechuu barbaada. Viidiyocha immoo jaalattaan laayik sheer gochuu hin dagatina akkasuma namoota birootiif qooduu hin dagatina. Anaafis jajjabina akka ta'uu fi laayik gochuu hin dagatinaadha. Laayikiin keessan baay'ee tokko nu fayyada waan ta'eef nu gargaara. Akkasumas koomentii jalatti yaada keessan nu barreessaa yaadni keessan immoo nu yuutuubaa nu cimsa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf waan nu dhaggeeffattanii fagayoonatti hedduu galatoomaa ulfaadhaadha. Bakka dogoggoraatti bira nu darbaasni jechuu barbaada. Egaa isa kana fakkaata isin jechuu barbaada walumaa galatti xumurameetii jira iddoo jirtatti naganaaf ta'a sinan kabajaa sinan jaaladha yeroo gaarii isiniif haa ta'u hora baay'eedha.